Waaqayyoo maal nurraa barbaada? Qajeelummaa, qulqullummaa, amanamummaa, jaalala, gammachuu, nagaa, obsa, wal danda'u. Seexanni immoo akka namni maal hojjetu barbaada? Akka namni jibbu, akka namni nagaa hin arganne, akka namni obsa hin qabaanne, akka namni gammachuu hin qabaanne, akka namni wal hin jaallanne, akka namni waliif hin obsine barbaada. Kanaaf seexanni jireenya namaa balleessuufidha. Kan inni jibbinsa, aarii, gadda, soba, boocha gara jireenya namaatti erguuf. Seexanni karaa kam jireenya namaa miidha? Karaa namni hin yaadne, karaa haalota salphaa, karaa namni hin yaadne, yaada namaatti galuudhaan, yaada nama boojuudhaan nama miidha. Seexanni gaafa nama faayidaa fakkeessee nama miidha. Addaamii fi waan faayidaa fakkeessee miidhe, waan isaan fayyadu fakkeessee garuu jireenya isaanii miidha. Kanaaf obboloota ko, jireenya keessan akka ol barbaaddu, Waaqayyo akka isin jaallatu barbaaddu, yaada biyya lafa keessaa ba'a, yaada seexanaa keessaa ba'a, yaada hamaa keessaa ba'a. Gaarummaadhaan, ho'a, arjummaadhaan, amanummaadhaan Waaqayyo wajjin jiraan, Waaqayyo laphee qullaa'e, garaa qulqulluu, yaada tasgabba'aa barbaada. Ameen, ameen. Kan akka gonuuf Waaqa nu haa gargaaru. Ameen, ameen.